Hallian goberran, Ani aku masalah mana li kan link kamu jero de garu kawan injena mubarak kali nanje. Tato. Yokani mo dakabo. Dakabo jeda me yokani. Kana de chura. Srewari ka kana sitna ofirti. Anis wamicha ko kabajani astina fargamu isani heddu gammadeera garato majechuun hin barbaada lamaan isaaniitu mee gamanumaan gara gaafii kootti darba eenyurraa jalqabu. Mee sarraa eegachi. Sarraa eegachi fakkiin. Isarra. Waanuma dhugaa jiru nuuf deebisu sobuun hin danda'amu. Ayyee kana walaamaa jira. Akkuma argitan chaanaalee si subscribe godhaa, like godhaa fi osoo viidiyoo eegalee jechuudha. Gara gaafii kun. Baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee gaafiin Saayidii baay'ee dheerata. Baay'ee guddaas natti fakkaata. Maal jedhee akka deebisu. Shamara baay'ee jaalatu tokko gaafii jaalalaa dhiyeessitee fi si jaalachuu kan hin danda'u qaama kee keessaa yoo qaama tokko hir'isteedha. Yoo isin jette qaama kee keessaa isa kam hir'ista? Kan duraan hir'isni xiqqaatee lammataa hir'isnu barbaade. Duraanuu asirraa hir'isne. Giraagonne yennaa bira shamarra. Akkas jennaa bira. Duraanuu shamarran nurraa bitarraa hir'isne. Maalirraa hir'isne yaa qaama keessaa? Qaama tokko dirqama qaama tokko. Kottee yoo hir'ise. Inni qaama kiyyaa waan rakkine qaba. Danda'amu. Waan dhugaa jiru himi. Yookaan isii dhiistaa yookaan qaama kee tokko dhiistaa. Maal godha reesila? Handhuuraa gadi. Handhuuraa gadi hir'iste maal gootire? Isin jaalattu gaafa siin. Handhuuraa gadi ni hir'ise jedhaan yoo tole jette tole. Yoo didde isiin hundi gaafsan hin hir'ise jennaan hin hir'isin tole jette. Handhuuraa gadi waan jedheen hin hir'isin kalaas tole sitti yeroo baay'ee. Gaafin kun osoo hin dhaga'iin waan hir'isuun qabatu. Mee maal goota ture? Maal hir'isitti fakkaate? Maal hir'isu? Maal hir'isa malee? Isi malee. Si wayyaa. Jechuun gaafin dirqama ta'e mire yoo ati isiisan barbaad jaalattee isiisan dirqama argachuu barbaad hir'istu malee isin jette maal hir'iste? Argachuu qabda dirqama. Isin dirqama argamu isin hafuun qabdu. Miila sadaffaa koo hir'isa. Ani illee akkasuma jedhee ani sanuma jedhe handhuuraa gadi. Gaafsan jedhu isiin hir'isi waan jettu san hir'isa jedhaana. Sirriidha baay'ee namatti tola. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaa qophii baay'ee bareedaadha bashannanaadha isinis ittiin bohaartu jedhee yaada. Isin illee maal akka hir'istan jala nu barreessa warra dhiiraa. Dubartiillee yoo taate kan dhiiraa yoo jaalatte. Maal akka hir'isan nu barreessa. Maal akka hir'istan koomentii jala nu barreessa. Keessanillee baruu barbaanna. Ayyee ogeessi kaameraa keenyas nu faana jiru Umeeraa Eebboo baay'ee galatamaa jechaani dadhabanii jiru natti fakkaata nurra isaantu dadhabaa jira. Baay'ee dadhabaa. Kana nyaannu. Akka hin nyaadha. Bishaan nan gaafatina. Deemunan dirqama kana. Ani qarshiitti mudannoo qabdi. Mudannoo? Mudannoo qabdi. Mudannoon qaba ture garuu manatti dhiiseen. Danda'u. Isuma manatti dhiiste san fiduutti. Mee mudannoo akka mudannoo jaalalaa moo mudannoo hojiiti moo mudannoo akkamiiti? Barbaade. Mudannoo bareedaadha kan jiru biyya keessatti na keessaa hin banne jettee yaadu jiraami. Isa san nuti miti hin dhageenyus. Tole kan mudannoo kan inni isinii himu akka caalaa ta'een kutaa 11ffaatti gara aartiitti kan itti dabalame jechuudha. Daddaraaroo marsaa lammaffaa dorgomuudhaaf Shaashamannee deemnee ture. Gaafa Shaashamannee deemnu maallaqa hin qabu ture. Nama lamaatittiin himnee maatiin kuusa akka waan kana hojjetu waan hin barbaannee fi garas deemnee akka caalaa ta'een milkoofne dabruu hin dandeenye gara sadaffaatti jechuudha. Gara marsaa sadaffaatti gara booda akkuma dhaqneeni siree qabadhaa nu jedhan. Kan qabu dhaqee qabatee maal fa'aa qabate. Waan qabu maaliif jiru maallaqaan kan jedhamee sana booda obboleettii kan fuuldura bilbileeni qarshinaa ergee qarshii dheedhinaa ergee akka caalaa ta'ee kan guyyaa lamaa qofadha waanichi kan na dandeechuudha qarshii ergee gaafa sadaffaatti maaliin hafu keessa koo yaasee nama sadaffaa ta'eeni haga sa'aatii 5 ijoolleen olaayifaa turanii jiru isaan hojii dinnicha nyaachaa ture daandirra deebi'eeni
Sana booda sa'aatii 5 innaa gahu warri dallaa eegan jechuudha. Eegdonni dallaadhaa gara hirribaatti deemanii jiru. Dhokadheen suuta jedheeni dallaarraan kutaalee seenee riskii isaa yaadee amma inni gahu dhokadheen seeni. Sana booda hin bule gaafa sadaffaa sabbata guddaadhaa gara beekamu waan kaffalchiisu jira. Ani immoo sumurii tokko iyyuu hin qabu. Fiizikoo keessa. Sana booda konkolaataa qabannee seenaa jedhanii akkuma nama qabuun sana iyyuu ijoollee darbee dafiin seenaa natti jalqaba seenee gara keessaa jechuudha. Seenee iddoo qabatee duuba taa'ee mucaan tokko na cinaa teessee Shaashamannee irraa haga Arsii Nageellee yeroo sana qarshii 33 ture natti fakkaata maallaqa fidaa jedhan. Mucayyoodhaanii iyyuun barbaada achirraa jedhee na dabarsiin jedheen gara fooddaatti iyyuu barbaada. Maaliif isaan anjette iyyuun barbaada mataan kun hiikamaa jira yeroo natti taasisu godha. Kanaafuu iyyuun fedha na dabarsii jedhee dabarsuun anjette. Yeroo lama dhukaasni akkasitti ni yeroo lama. Sana booda garas na dabarsitee foodda naa bantee gara alaattis iyyuu eegale. Carrifatanii ijoolli kooree na wajjin barachuu maal ta'u isaanii waan ta'eef jedhanii. Sana booda akka caarratee shamarran lama moo sadii wajjin ture guyyaarra akka isaan harka kootti yookaan qaama kootti ni ta'e yookiin itti godhaniifi dawaa ta'ee na tuqaniifi harka koo naa qaba miila koo naa qaba asnatti tolu shufeera bira na ka'a shufeera konkolaachisaa biraan ni namuudhaa duubatti na deebisa waan hin jedhe kamuu taasifamaa ture na fuudhanii achirra kaa'anii gara duubaatti hin deebi'ee iyyaan ture jeeqaan ture baay'ee na wajjin dhufatti bifuma sanaatiin gara asellaatti galee sana booda karaktera maraakuna ta'e karaktera sana dabalatee jechuudha. Na kan koshee kana jechuudha. Ati wanni akkas goote beekaa goote. Qarshiin qabu Akka balleeffate. naa kafalanii fi naan irra fe'e. Adaraa keessaanis Waan kana hin taasisina. hin taasisina. Ani kabajni hin gorsi. Abbaan abbaa kee haadha kee Abbaan abbaa kee abbaan abbaan abbaa kee kiyya haadha kee maal ta'a? abbaan Abbaa kee abbaan abbaa gaabii akkamtu abbaan abbaa kee abbaan abbaa haadha kiyya kee maal ta'a? abbaan koo abbaan abbaa kiyya abbaan abbaa kiyya akaakayyuu kiyya Ada kembalikan. Haadha kee haadha kiyya maal akaakayyuu kan akaakayyuu ta'uu Tahu? Apa kayu tas? isillee ilaa ta'uu qaba haadha kee haadha kee bakka ta'e. abbaan abbaa kiyya haadha kiyya. Guutuu isaa daawwachuuf liinkii gad aantu tuqaatii seenaa nu daawwadhaa yookaan fileen tuub jechuun seenaadha. Guutuu ni argattu turtii gaarii ittiin bohaara. Hallayyaan hallayyarraan hallayyaan booba irraan dafii dafii jiru jedha. Hallayyaan hallayyarraan hallayyaan gooba irraan dafi. Hallayyaan hallayyarraan hallayyaan gooba irraan hallayyaan hallayyarraan hallayyaan gooba irraan hallayyaan hallayyarraan hallayyaan gooba irraan hallayyaan 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 harreerraan hallayyaan harree gubbara